Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Rakkoo shororkeessitoonni faannoo fi humni addaa naannoo Amaaraa uumaniin daandiin guddichi Finfinnee Dasee geessu cufamuun dhagahame. Daandiin kun Shawaa Roobit fi Haxaayyee irratti cufamu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Rakkoon kunis kan uumame humni shororkeessaa faannoo ofiin jiru mootummaa Amaaraan deeggaramuun Oromoota Walloo irratti lola banuu hordofeetii jaame. Lola godina addaa saba Oromoo Wallootti faannoon humna addaa naannoo Amaaraan deeggaramuun uummata Oromoo irratti baneen namoonni nagaa hedduun miidhamuu fi qabeenyi guddaan manca'uu odeeffanne. Humni shororkeessaa Amaaraa faannoon naannoo Amaaraa gama bahaatti qofa humna 100 caalaa leenjisee hidhachiisee akka bobbaasee beeksise. Hoggansi garichaa sirna eebbaa warra haaraa leenji'anii irratti uummata Oromoo Walloo fi Oromoo guutuu irratti wayita dhaaddatu mul'atee jira. Lola Tigraay caalaa kan Oromoo fi Oromiyaaf miseensonni faannoo fi dargaggeessi Amaaraa akka of qopheessuu qabu wayitii hoggantoonni faannoo hubachiisan viidiyooleen mul'isan bahaniiti jiru. Naannoo Amaaraa gama bahaatti qofa faannoowwan 100 caalan leenji'uu eeranii leenjii fi qophiin kun bakka maratti cimee akka itti fufu himaniiti jiru. Lolli amma gareen shororkeessaa faannoo Oromoota Walloo irratti banee fi daangaawwan Oromiyaa irratti Oromoota mara irratti banee kaayyoo qindaa'aa akka qabu ibsame. Namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan faannoon lola jabaa uummata Oromoo irratti labsee jira jaani. Tarkaanfii gareen shororkeessaa faannoon Oromoo fi Oromiyaa irratti fudhataa jiru dhaabsisuuf Oromoon hunduu gitaan ofirraa qolachuu qabaa jaan namoonni yaada isaanii kennan. Aggaammi garee shororkeessaa faannoo qolachuuf waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo fi humna namaan cimsuun dhimma akkaan murteessaa akka ta'es dhaamaniiti jiru. Milishootni Opereeshinii Farra Riphee Lolaa maqaa jiruun waraana Oromiyaa irratti labsame morman 3 aanaa Habaaboo Guduruutti uummata fuula duratti baafamuun rashanamanii jaame. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Habaaboo Guduruu ganda biiftuun nuuf baatee magaalaa Quubsaa jaamutti ture. Gochi suukkanneessaan kun poolisii humna addaa Oromiyaa irratti kan raawwatame. Taateen kun guyyoota 4 dura raawwatamee jiraattonni. Miseensota milishaa fi namoota ajaja mootummaa fudhachuu didan yookaan labsii mootummaan labse dura dhaabbatan jaaman keessaa namoonni 3 filamuun uummata walgayiif waamame duratti baafamanii jiru. Isin farra nageenyaa fi gufuu badhaadhinaa waan taataniif namni isinirraa barachuu qaba jaamuun ajjeefamanii jiru jiraattonni. Lolli shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin Oromiyaa irratti labsame humna qaamolee nageenyaa mootummaa garasitti bobbaaseen ol ta'uu jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa himani. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti dheengaddarraa eegalee waraanni guddaan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti gaggeeffamaa jira. Lola adeemsifamaa jiru kanaan gandoonni baadiyyaa aanaa Kiiramuu fi aanota ollaa Kiiramuu jiranii baay'inaan to'annoo garee faannoo jalatti kufuu ibsanii jiru. Ganda lalistuu Somboo jaamutti abbootii warraa 4 hojii qonnaatti bobba'anii osoo jiranii haala suukkanneessaa ta'een garee shororkeessaa faannoo ofiin jiruun ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti waraanni mootummaa nama ajjeesuun dhagahame. Jiraattonni har'a yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan kantiibaa Haroo Wancii duraanii kan ta'e obbo Salamoon Taayyee namni jaamu dheengadda waraana mootummaatiin ajjeefamuu himani. Sababni ajjeechaa kanaa muudama haaraa fudhachuu didee qabata jiruun akka ta'e odeeffanne. Obbo Salamoon sanbata humnoota mootummaatiin qabame dilbata kaambii waraanaa geeffamuun ajjeefamee jiru. Jiraattonni aanaa Wanciitti namoonni nagaa hedduun mana hidhaa magaalaa Cittuu fi kanneen birootti guuramanii hidhamanii akka jiranis jiraattonni himaniiti jiru.
Lammiileen Itiyoophiyaa waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bante deeggaruun Raashiyaa bira dhaabbannee loluu feena ja'an kaleessa imbaasii Finfinnee jiru duratti hiriiranii mul'atani. Akka miidiyaaleen gabaasanitti lammiileen kunneen qaxaramanii loluuf galmaa'uuf imbaasii Raashiyaa magaalaa Finfinnee naannawa qabbannaatti argamu fuula duratti argamani. Haa ta'u malee imbaasiin Raashiyaa Finfinneetti argamu loltoota Itiyoophiyaa Raashiyaaf lolan galmeessuuf karoora akka hin qabne ibsamee jira. Imbaasiin Raashiyaa Finfinnee jiru yeroo amma tajaajila idilee malee galmee loltoota adeemsisaa akka hin jirre himee jira. Dhimma kana irratti aangaa'onni Itiyoophiyaa waan ja'an hin qabani. Yeroo waraanni Tigraay irratti adeemsifamaa turetti Ameerikaan Tigraay deeggarti jechuun warri mufate alaabaa Raashiyaa qabatee hiriira bahaa akka ture ni yaadatama. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.